olol usussiin gumgummiin hamiin homaa deemsa keenya taakkuu tokko duuban deebisu. Ololli hin jiru taanaan hojii hojjechaa hin jirruu jechuudha. Nama qimmiidhaan jirruu jechuu sirriitti ololli hin jiru taanaan. Dhiigan boo'u taanaan hojiitu hin jiruu jechuudha. Irribaa kaanee yoo of gaafachuu qabna. Tirarraas haa ta'u diinarraa. Ololli hin jiru taanaan hojiitu hin jiruu jechuudha. Kanaaf ololli kamuu haala kamiinuu facaatii kamiyyuu hin fidu waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Beeka waraanni bilisummaa Oromoo hanguma umurii isaa xiqqoo kanatti daa'imni har'aa abbootii isaa irraa qawwees qabsoos hidhannoos siyaasichas hundumaa dhaale kun yerooma waggoota xiqqoo tokko dura waan isa mudatte beeka. Dhaloonni suni hedduun isaa dacha'ee as keessa jira. Hedduun isaa gaabbee bakka dhaqu dhabee rakkoo hamtuu keessa jira. Laman suufamuu dhaloonni kun